Rabbiin nu barsiisii nuuf ta'i gargaarsa karoora jireenyaa isaa daddabaasa karoora jireenyaa isaa. شروط قبول العمل. شروط قبول ulaagaalee qeebalamuu dalagaadha jechuudha. Ulaagaalee qeebalamuu dalagaadha. Dalagaan tokko qeebalamuuf ulaagaalee isii barbaachisu jechuu mata dureen isaa. maa hiya shuruuxu qabuuli العمل. gaafii 13ffaatii gaafiin kun maa hiya shuruuxu qabuuli العمل. ulaagaaleen dalagaan qeebalamuudha maali isiin? eenyu fa'a? jawaab deebii shuruuxu qabuuli العمل ulaagaaleen dalagaan namaa qeebalamuudha عند الله rabbi biratti thalathatun sadii. ulaagaan tun dhabamtee jennaan dalagaan hin qeebalamtu jechuudha. maaliif? sharxii waan ta'eef, sharxii waan badeef. shuruuxa jechuun jam'u sharxin, sharxii salaataa irratti baranneetiin hin jirra. shuruuxa jechuun jam'u sharxin, shuruuxni jam'iidha. tokkoon isaa sharxii jedhama. sharxii jechuun immoo maa yalzamu min cadamihi alcadam, waan yoo inni dhabamee wanni seerri kaayameef sun dhabamu jechuudha. seerichi sun dhabamee jennaan wanni isaaf godhame sun illee hin dhabamu, argamuu hin danda'u. yoo zaataan argame hukmaniin hin jiru jechuudha. akkuma salaata keessatti wudu'ni sharxii salaataati. wudu'ni jiraatu malee salaanni hin jiru fayyaan ta'u. osoo salaatameeyyuu salaatan sharciyyiin jedhamu jechuudha. akkasi maa yalzamu min cadamihi alcadamu, maa yalzamu min cadami sharxi cadamu lmashruuط. akkaan asitti illee dalagaaleen tamu dalagaan cibaadaa takka namarraa qeebalamuuf ulaagaalee sadi guuttachuu qabdi. tokkoffaan al-iimaanu billah, rabbitti amanuudha. wa tawxiiduhu, isa tokkochoomsu. al-iimaanu billah, rabbitti amanuudha waytee jedhu kunuu caamiidha, hin fudhata. wa tawxiiduhuun ibsuma godhe. isa amanuudha jechuun tawxiida qabaachuudha, iimaana afaaniitii miti. isa tokkochoomsu, adda baasu. qaala allahu ta'aalaa, rabbiin allahiin ol tahee jedhe inna alladhiina aamanuu وعملوا الصالحات إن الذين إسانا آمنوا ربت أمنا وعملوا الصالحات كدلغا غاري دلغنيت ننجدا كانت لهم إساني تاتيت ننجرتي جنات الفردوس، جنة الفردوس إساني تاتي نزلا iddoo qubsuma isaanii jechuudha. warri jannanni iddoo qubsuma isaanii taatu tokkoffaa iimaanaan wassafamuu qabanii, iimaanaan eega wassafamanii dalagaa gaarii dalaguu qabanii jechuudha. dalagaan gaariin iimaana irratti rattabamteetiin hin dhufti. asiin ka iimaanni sharxiidhaa jechuu asirraa fudhanna. قال صلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول ربي جدًا نجاب رحمن نسان رت هاجراتو، قل جدي آمنت بالله، ربي أمن جدي ربي أمني، ثم استقم إيجاسي إسرت قد رك إسر قد دابت جدني إيمان سنر. كناف iimaanni sharxii qabuula amalaatii jechuudha.
الثاني رواه مسلم. الثاني إني لمتا الإخلاص دلقا نما قبل موداف إخلاص قباتو قبنمتك ربي في كل سود يجود دلقا إخلاص جتون وهو العمل لله ربي فجتون هجي وجتا من غير رياء نأرجين ملتي waan tokko garsiifachuun malee riyaa jechuun nama tokko dalagaan san nama garsiifachuudha. Walaa sum'atin dhageettii barbaadu malee dhageessifachuun malee jechuudha. Dhageettiin malee jechuun dhageessifachuu nama tokko dhageessifachuu barbaadu malee. Qaala ta'aalaa rabbiin olaane jedhe إلا ليعبدوا الله لا إله إلا الله مستثنى منه والدام كتب في البان كتابك أنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مرة كان عندك باس سلاغاري متي وما أمروا إنسان إن أججمني إلا ليعبدوا الله ربي جبروا التمالي ربي تكجون ستي ملي مخلصين على كل صوتاني له ربي في الدين أمنتي جدو أمنتي ساني ربي في كل صو حالة هنين ربي نجبرو التملي وما تكتون أججمني يجرى ورا أهل كتابات هون إخلاص دللا يجو مخلصين كان أبدي. طيب صدفان الموافقة موافقات جتون قد أمو جتون لما جاء به الرسول والرسول ربي صلى الله عليه وسلم ittiin dhufe gattamu rasuulli rabbi ittiin dhufe gattamu qaala allahu ta'aalaa rabbiin olaane jedhe wamaa aataakumur rasuulu waan rasuulli rabbi isinittiin dhufe yookaan waan rasuulli rabbi isinii kenne أحكامتهن وما فديوها ته فخذوه إسافتا وما نهاكم وان إسن أورج عنه إسرا وان سنرا فانتهوا وما إسن وان نراسن أورج سنرا أورجما جتشو كناف موافقة يوم كباتين دلقان تكا والرسول ربي صلى الله عليه وسلم الدين دفي يوهن قد أمين وانقا دو جتشو وقال صلى الله عليه وسلم رسولي جده أما اللي نقاف رحمن السلام تاجراته من عمل نمني حجته عملا هجيتك نمني حجته وجمع فديها تاتو أي عمل كانت تلقى ما بتاتها تاتو نمني هجي وهي حجته ليس عليه أمرنا كادنك إن إسرت انتهين وجي سيرت انتهين جتون كانوا جي إسرتهن أججين جتون فهو دلاجي سوني رد ديفما دا أي مردود جدي فسرت نينجرا ديفما دا على صاحبه أبا موجة سن رت ديفما دا يجو ربي في ينتهن كلا رسول ربي صلى الله عليه رسول ربي اتنها أججين أجنك إن اتنجر نمني وان تكو جتت نينجر دلقان سني نمجة سن رت ديفما دا غير مقبول
qeebalamaa miti rabbiin isarraa ol hin fuudhu jechuudha. Rawaahu muslimun, muslimtu odeesse hadiisa kanaa jechuudha. Kanaaf dalagaan takka qeebalamuuf waa sadiin kana yoo guuttatte namarraa qeebalamti. Imaana qabaachuu, ikhlaasa qabaachuu, muwaafaqaa waan rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam ittiin dhufe gattamu akkaan. Kana sadiin qabaattee jennaan hin qeebalamti. Kana sadii keessaa waan